ummanni Oromoo seenaa jaarraa baay'eetiin lakkaa'amu keessatti bara kamiyyuu sirna gita bittaa irratti malee Itoophiyaa irratti qabsaa'ee hin beeku. Gaaffiinsaa qabsoonsaa hundeerraa kan jalqabu sirnicha irratti malee biyyicha irratti miti. Kun gargar ba'ee ilaalamuu qaba. Waa'ee bilisummaa kan kaaste uummanni Booranaa bilisummaan seeraadha. Seerri immoo nageenyaadha. Maaliif seera tumuu waan beekuuf, seeraan buluu waan beekuuf bakka seerri jirutti bilisummaan jira, nagaan jedhee tamana. Bilisummaaf walqixxummaadhaaf qabsaa'u keenya duratti duuba deemnee seenaa uummata Oromoo biyya kanaaf dhiiga isaa dhangalaasee, lafee isaa caccabsee, dafqee biyya kana ijaaruusaa seenaan Oromoon barreesse miti. Addunyaan barreesse, Ormi barreesse. Yoo deemtee ilaalte hagam gaheen keenya biyya kana ijaaruu keessatti bal'aa akka ta'e mul'isa. Fakkeenya bara 1499 Sarsa Dingil namichi jedhamu asii humna hoomaa waraanaa Oromoo qabatee amma Mitswaatti deemee qabsaa'ee ture. Waraanee ture. Amma Mitswaatti deemee qabsaa'ee gaafa jedhamu namoonni shakkan jiraannaan seenaa dubbisuun gahaadha kana. Kuni bara 1499 ta'e. Garuu bara 1512 irratti immoo mootiin Bahara Nagaash biyya amma Eertiraa jedhamu bulchee maqaan isaa Doorii jedhama Oromoodha. Kanas namoonni shakkuudha fedhan jiraannaan Eertiraa keessatti magaalaa guddoo tokko maqaan ishee Baarentuu jedhamti. Waa'ee Booranaaf Baarentuu maal beekuuf maqaa moggaasanii Baarentuu eessaa fidanii moggaasanii wal dhufeenyi Baarentuuf bakki sun qabu maayinni namni seenaa qorachuu danda'a. Garuu maqaan kun jira. Kana duwwaa immoo miti. Hambaan baay'ee Eertiraa keessatti afaan Oromootiin kan waamaman jiru. Hambaa Sooraa kan jedhamu anuu nan beeka. Hambaa Dabraa kan jedhamu anuu nan beeka. Hambaan garaagaraa jira. Maqaan isaa maqaa Oromoo ta'e ammas kan waamamu. Kun Eertiraa keessa. Eertiraa irraa as hiiknee gaafa laallu fakkeenyaaf Aksumoo fudhanna. Maayinni Aksum irratti kan laalaa jirru kuni kallacha bokkuutiin adda kan isa baasu maayin. Wal dhufeenyi isaa maayin. Kallachi bokkuu fi Aksum sun maal tol fakkeesse? Maaliif wal fakkaate? Akkamitti wal fakkaachuu danda'e? Wal dhufeenya maalii qaba? Gaaffii akkasii gaafatanii qorachuun barbaachisaadha. Akka xiqqaa ta'een jechuu garuu hin dandeessu. Hanga har'aa kallachi bokkuun mataa irratti godhatee deemu sanatti Aksum irratti mul'ata. Akkamitti ta'e kan jedhu namni seenaa qorachuu danda'a. Eertiraas hin jedheen jira. Aksum namoonni tokko tokko Agasuma jedhu. Asii kistee immoo sirna Zaaguwee fudhanna. Aksum booddee Zaaguwee dhufe miti. Sirna Zaaguwee immoo irra keessa seenaa gaafa ilaaltu baay'ee sodaachisa. Fakkii tokko tokkoon sii kaasa. Namni baay'ee Zaaguwee keessatti Laalibalaan kaasa. Garuu Laalibalaa dura waggaa 40 kan bulche Imraa jedhama. Imraa duratti immoo namni jalqaba mootii ta'e sirna Zaaguwee keessatti maqaan isaa Mararii jedhama. Marariitu Imraatti kenne, Imraatu Laalibalaatti kenne. Mararii maaltu geessee jennaan mootii achitti godhee. Kun seenaa barraa'eedha. Kana alattis garuu amma Laalibalaa irraa kiiloomeetirii 50-30-40 gaafa deemtu hamma naannoo Tigraay keessatti namoonni afaan Oromoo dubbatan, namoonni Oromummaa isaaniitti amanan har'a jiru. Bara sanaa miti har'a waggaa 800-700 booddee jechuudha.